Harka fuunee jirtu hordoftoota kabajamtoota warra YouTube chaanala Abdii Smart Tube irratti hordoftan hunduma keessan nagaha jaalalaaf tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa hordoftoota kiyyaa irraa akkuma baratamee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne ammoo jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu namoonni jechuudha kallattii adda addaatiin karaalee adda addaatiin kan ittiin wal goyoomsan jechuudha. Keessumattuu gama messengeraa kanaan jechuudha. Meseejii kijibaati yookaan ergaa kijibaa jechuudha. Ergaa soba hin taane baay'ee jechuudha adda baafachuudhaaf kan nama rakkisu jechuudha. Yeroo hedduu yeroo namoonni barreeffama bifa kanaa yookaan wanta kana poost godhanii ebaluun kun waan akkasii jedhee ebaluun kun waan akkasii jedhee jedhanii jechuudha. Yeroo namoonni hedduun haasan ni agarra jechuudha. Kana jechuudha dhugaa fi dharasaa ta'uu adda baafachuun jechuudha kan baay'ee ulfaata jechuudha. Keessumattuu hooggantoota gurguddoo adda addaa namoota hedduu jechuudha. Akkasuma namoonni yeroo maqaa ittiin wal balleessuun jechuudha aaranii jechuudha. Namoonni tokko yoo walitti aaree maqaa karaa adda addaatiin maqaa ittiin wal balleessu jechuudha. Wanta kana maal akka ta'e kun akkamitti wanta kun akka hojjetamu namni akkamii wanta sobaa kan akka hojjetu meseejii ergaa kijibaa kana kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana booda jechuudha namni viidiyoo kana hanga dhumaa caqaftan kana booda jechuudha wanta kan dhugamu dhara ta'u jechuudha meseejii tokko addaan baafattu jechuudha. Sana dura garuu namoonni reefuu gara chaanala kiyyaa dhuftan chaanala kiyyaaf kanneen haarawaa taatan Abdiin jedhama. Abdii Smart Tube chaanala kiyyaa jechuudha. Chaanala kana subscribe gochuudhaan viidiyoon kun illee yoo isinitti tole like share gochuudhaan akkasumas walii qooda irraa fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Oke mee isinitti dheeressu appiin kun jechuudha Play Store irratti ni argama. Originaal isaa jechuudha. Appiin kun originaal isaa Play Store irratti ni argama. Namni Play Store fayyadamtan kamuu appii kana ni argatan jechuudha. Oke appii kana argachuudhaaf Play Store irra erga dhuftan jechuudha. Play Store namni kamuu ni fayyadama. Haalamman isin agarsiisu kanaan barreessitan. Chat inni jechuudha. Fakki chaatiin kun gosoota baay'ee jira, hedduu jira jechuudha. Kan isin agarsiisu isa sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Kan reetii yookaan urjii 4 kan qabu kana jechuudha. Anama duraan gabbuusee jira waan ta'eef uumee kallattii maan jechuudha gara keessa seenee isin agarsiisa. Isa kana jechuudha haala amma agartan kanaan itti barreeffattanii gara keessa seenuu dandeessan jechuudha isin. So kan biraan ta'an isa kana jechuudha sirrii. Akkasuma liinkii isaa illee koomantii jalqabaa irra isiniif kaa'a. Okay, appii kana Play Store irra ni buufattan. Erga Play Store irra buufattan jettan haala kanaan open jettanii gara keessa seentan. Yeroo jalqabaattiif yeroo isin gara keessa seentan appichi kun akkuma agartan haala kanaan terms and conditions jedha. Kana gootitti gootan jechuudha. Hayyama kennitaniif allow ammas allow gootanii hayyama kennitaniif erga haala kanaan hayyama kennitaniif create contact kan jedhu kana gattuudha jechuudha. Nama iddoo karaa dhumaan xiyyaarri isin garsiisu kana jechuudha. Erga isin create contact tuqxanii asitti filannoolee sadii jira. Fakkeenyaaf create chat, create group. Wanta kana karaa baay'ee namni itti fayyadamee yookaan akkaataa baay'eedhaan namni itti goosuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf gruppii waan nama wajjin haasa'e fakkeessuu danda'a. Aadiidhaan wanti nama bilbile fakkeessuu danda'a. Karaa hedduun jechuudha. Ana immoo kan isin agarsiisu kanneen lamaan keessaa kan tokkoffaa irra jiru create chaatii kana jechuudha. Barreeffama yookaan sagalee fayyadamee namni tokko akkamitti chaatii sobaa hojjechuu danda'a yookaan akkamitti dalaguu danda'a kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Okay. Kana gochuuf amma jalqaba irra argamu kana create chaatii kana gattuqtan fakkeenyaaf. Erga create chaatii kana gattuqtanii enter chat new jedha. Maqaa keessan yoo kaa'u maqaa nama biraa barreessitan maqaa feetan jechuudha. Mee fakkeenyaaf nama akkanaa jedhu. Fakkeenyaaf kuni fakkeenyuma malee waan biraa miti. Jedhee fakkeenyaaf amma akkana jedha fakkeenyaaf haala kanaan Jawaar Muhammad jedhama.
kun beeksisa Jawaar Muhammad jedha jechuudha. Keessa eeguu seenu kun akkuma agartan amma inni kuni miseenjeruma aslii fakkaata jechuudha. Homaa wanti inni irraa beekamu hin jiru. Miseenjeruma fakkaata jechuudha. Profaayilii nama kanaa yoo fakkeenyaaf amma profaayilii Jawaar Muhammad irra kaa'achuu barbaade iddoo kana tuqa. Iddoo kana erga tuqe sit as profaayilii piikcharii kana nan tuqa. Asiin suuraa isaa yoo keessa qabaattan haala kanaan irra kaa'atan jechuudha. Suuraa nama sanii filattanii irra kaa'atanii jechuudha. Erga suuraa filattanii irra kaa'atanii haala kanaan jechuudha. Amma bakka itti islaama asii irra kanatti jechuudha. Suuraa irra kenne waan ta'eef jechuudha. Suuraa filattanii irra keettan feesbuukuma aslii nama sanii fakkaata jechuudha. Ergasii fakkeenyaaf nama tokko dubbisuu barbaada haa jedhu fakkeenyaaf. Haay akkam jirta? Haay akkam jirta? Haay akkam jirta jedhuun fakkeenyaaf. Haay akkam jirta erga jedheen jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akka waan namni sun jalqaba naa barreesse gochuu barbaade receive iddoo jettu tuqa. Yoo ammoo akkan erguu barbaade iddoo seendi jettu tuqa jechuudha. Kanaafuu nama erguu barbaade waan ta'eef seendii tuqaaf. Yoo fakkeenyaaf immoo nama santu akka jalqaba na dubbisee barbaade jechuudha. Kun fedha keessan fakkeenyaaf nama tokko akka inni jalqaba waan ofiis dubbisee gochuu barbaadan iddoo receive jettu nan tuqtan jechuudha. Kunoo haay akkam jirtaa isin jedha jechuudha. Fakkeenyaaf amma karaa yeroo kamuu messengeraa yoo namaaf barreessan namni jalqaba isiniif barreessu kan inni dhufu harka kompiitara irratti isaa. Kanaafuu haay akkam jirtaa naan jedha jechuudha. Fakkeenyaaf namni kun jira haa jedhuun fakkeenyaaf. Jira galata rabbii. Jira galata rabbii. Amma isa tuqxan jechuudha. Seendi gootan ni ergitaniif jechuudha. Haa jalqaba irraa kana tuqxan. Kunoo uumamee akkuma agartan jechuudha. Haala kanaan akka waan namni sun isiniif barreessee gootan jirtan jechuudha. Akkasumas sagalee illee qabuu fi barbaade. Kun akkuma messengeruma aadii jechuudha. Maa garaagarummaa takka hin qabu jechuudha. Bakka sagalee barbaade suuraa adda addaa barbaade jechuudha. Wantoota hedduudha jechuudha kan inni ofirraa qabu. Fakkeenyaaf sagalee si yoo barbaade asuma qabe jechuudha. Kun haaluma agartan erguuf yoo barbaade yookaan receive gochuu asuma gaddeessa saving godha. Fakkeenyaaf. Asirratti jechuudha. Iddoo voice time select type kan jedhu jechuudha. Voice time kanarratti sa'aatii meeqa irratti akka namni sun sagalee sii kaa'e fakkeessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf set time kanarra sa'aatii 12 irra sagalee naaf kaa'e yoo ta'e namni suni fudhachuu yoo barbaaddan sa'aatii 12 asirra guuttanii iddoo receive yoo asirra jiraate asirra gaddeessitanii receive gootanii ergasii save gootan jechuudha. Fakkeenyaaf kun jechuudha. Namni kun haala kanaan sagalee illee akkasiniif kaa'ee fakkeessitanii dalaguu hin dandeessan jechuudha. Ani kana fakkeenyummaa afaan isin agarsiise isin keessa deemtanii kanaa ol hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Aappii kanaan suuraallee jechuudha. Akka waan namni si ergee suuraa hin taane adda addaa fakkeenyaa fi iddoo suuraa kana irratti tuqxan jechuudha. Fakkeenyaa fi suuraa adda addaa filattan fakkeenyaa fi fakkeenyaaf amma suuraa akkana haanii filadha akka waan namni sun na erge jechuudha. Kunoo receive gootanii fudhatan jechuudha. Akka waan namni sun na erge akkanatti jechuudha. Haala kanaan barreessitanii jechuudha. Okay, hordoftoota kiyya jaalatamuuf kajamoo an haga kana isin agarsiise kanaa ol fakkeenya namni keessa deemtanii daldalaguu hin dandeessan jechuudha. Barumsi kun yoo isinitti tole viidiyoo kana laayik godhaa akkasumas chaanala kiyya kanaaf haaraa kanneen taatanis jechuudha. Subscribe gochuudhaan gama chaanala kiyya yookaan maatii chaanala kiyya kanatti akka dabalamtan kabajaa fi jaalalaan isin affeera. Egaa yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin